السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليين جرجرتو أكمل خيسني فيا خيسني سنين جاء يو فيان تنتاتي يو جرون تنتاتي فيا كمنا جروس نجرا جرو خدو أولي خجرو كتي جرا جرا الحمد لله رب العالمين داوا عند إسافي دا أبشرني سنين جاء رموتيا سبق ياف سجلته هو أبيتي متي نمني غري مالف أستا فوزيا مالف غرتي أمة خنباتي وأنا كانت جتي مالف ندبني في والرجال فاتو جرا دد أبيتي متي وخامو غرتي جبتي متي غرومو فيسبوك خيا لايفي سينوستي داوتشوس جاتو كوف غرامين جرا خنافين بدي غمانو مانين تانيسين بيسي فدا إني برا فيديو خنا شير غوتاني أبولين جوباتي برانا كنا جيسنين فدا مالف واني كوميونيتي واني إمباسي توبي أخي ستهاجر وان فوكيسا دوان أكا أورومت اللي أكا نمومت اللي جاتشو دوان هم فدا تمني سونس مالي إمباسين warri imbaasii keessa hojjetan waraqaa warra silaa dhumattee fi wal duraa galchan qabanii waraqaa isaanii bira qabanii maallaqa gaafachaa jiran. Kana ka gaafatu arabaa miti. Kana ka gaafatu nama keenya. Kana ka gaafatu afaan oromoo dubbachaati. Kana obboleen coobaatii mustahil arkee usaa jee hiyyaatu. Maaliif leencoo baatii an arkee waaniin hammam takka yaani akka inni hawaasa kanaaf dhimmamu waaniin arkeef hamma takka jechuudha. Waanin arkeef waan kana arkee usaa wanni kun waan isa duubatti tahaa jiru waan jiru sammuun xiyyeetuun ana fudhatte. Maaliif arkee waan akkanaa kana dhiisaa obboleen coobaatii waan jiru sammuun xiyyeena fudhachuu didde. Saniif obboleen coobaatii wanni imbaasii Itoophiyaa magaalaa Riyaa keessatti argamaa tahaa jiru waan akkaan fokkotaadha. Waan gartee ummanni gadheen ummanni maallayni isaan bitu kun maallaqaan bitamanii warra silaa ji'a meeqa hidhaa jiru dhiisanii warra kalee qabame warra dheengadda qabame maallaqaan jala deemanii fixaa jiran. Kun waan ani jatiyyaan akkana arge himanaa miti. Waan namni ana bira taa'ee dubbisee haa fixanii fi rakkoon qabu. Garuu immoo arra maallaqaan qabne meeqaan tamtu jira. Arra barra tashiita qarshii 15 shiita riyaala 15 waan uffattu dhabdee maaliif shiita firraa qabdu kaan ilmaanii cirtee haffaaza godhaa jirti. Kaan ilmaanii cirtee ilmoo isitti qabaa jirti. Shiita firraa qabanii fixanii jechuudha. Kana biraan maallaqa eessaa fidaniitu waraqaa tana fixatanii waraqaa tana xumuramtee fi gabbu'anii eessaa fidan hin qabanii. Garii hawjirra hin jirree jira hamanatti itti seenanii qaban riyaalli takka keeshaa isaan hin iyyine. Saniif warri hin qabne kun akkam tahaadha. Warri hin qabne warra maallaqa hin qabne jira hayyeeka qabu maallaqaan fixatee ilmaan isaaniitii fi warra isaaniitii fi obboleeyyan isaanii biyyatti galfatan. Kan qabne akkam abbaa isaa ta'a. Hidhaa tana keessa du'aa jechuudha. Kanaaf obboleen coobaatii rabbi isin uumellee sodaadha. Arra ummata kanarra isintu jira. Isinirrallee rabbii jira. Rabbii isin uume. Kan gartee afaan tokko waliin nu dubbise. Kan gartee waan ta'eef amantii takka walii himan. Agartanii rabbii haaliqa isin uume sodaadhaatii waan akkanaa kana laaliitii obboleen coobaatii waan isin jawu please. Imbaasii keessa waan deemaa jiru gara galaatii ilaala. Imbaasiin Itoophiyaa waan fokkotaa dalagaa jirti. Warri imbaasii keessa hojjetan jechuun keessattuu uummanni kun afaan Oromoo dubbachaa afaan Oromootiin waan kana raawwachaa jiran obboleen coobaatii. Please waan kana jala deemaatii akkamitti tahaa jira maaliif kun tahaa jira jaati obboleen coobaatii jala deemaatii uummata kana. Kan qabne rakkoon qabu. Yoonifiif akkasumallee hin dhuma'uu ja'anii kan murtaa'u ta'e itti yaadee namni maallaqa qopheeffatee kan gartee obboleeyyan illee ta'u silaa wanni alatti hafeen jiru obboleeyyan akka tasaa obboleeyyan yookaan jaartiin yookaan obboleessi ala hafe dalagee waan kana fixuufii danda'a. Garuu immoo kun yoo murtaa'e murteessaati maallaqaan malee galuu hin dandeessanii ja'ati murteessaadha erga murteessitan booda namuu itti yaadeeti waan tikeettii isaa qopheeffatee akkasi gala. Garuu immoo haalli amma tahaa jiru akkasii miti. Haala gartee waraqaa tokko kan dhumtee taa'aa jirtu irra taa'anii hamma maallaqni kafalamuu irra taa'anii erga maallaqni kafalamee ol baasanii yookaan basmaa goosisuu yookaan waan takka fixaa jiran obboleen coobaatii. Waan kana warra community keessa hojjetu warri community keessa hojjetu baraabaramuu qaba fattashamuu qaba sakatta'amuu qaba warri community keessa hojjetu obboleen coobaatii. Arra uummanni kun isinirraa uumaman obboleeyyan keessanii ilmaan keessanii haadha manaa keessaniiti dubartiidha waan ta'aniif dubartiin haadha teessanii obboleettii teessanii ilmoo teessanii warri community keessa dalaydan guutuu keessaniin baana
kanaaf namni obboleettii ifitti garaan jabaatu tasumaahu obboleessa ifittis garaa hin jabaatu saniif walitti garaa hin jabaatinaadha waan tahuu qabu obboleen cobaati waan tahuu qabu godhaati hawaasni kun yoo nifiif gartee ummanni kun lakki mootummallee gartee mootummaan suudiitillee yoo lakki tikeeta muratan malee hin galan kajaan taate irratti hojjennee namuu waan qabu riyaala takka takka illee yoo taate walitti buusnee ummanni kun tikeeta muratee akka galan feena maaliif dhibdee garagaraatiif saaxilamaa jiran ummanni keenya injireedhaan dhiini isaanii xuuxamaa jira obboleen cobaati daa'imman keenya aanan dhabee tachi ilmaan jechuu ilmoon arraantan ilmoodhaan ilmoon qabaa namni ilmoo qabu ilmoo namatti illee garaan jabaatu ilmoo ifiisan bakka san buusa waan ta'eef arra ilmoon teenya bakka san jiraatte ilmoon teessan jechuudha warri community keessa hojjetan guutuun keessan ilmoon teessan osoo bakka san jiraatte maaltu isin dhaga'ama akkasuma ilmoo obboleeyyan keessaniitti illee ilmoo teessani keessattuu ilmaan Oromooti tahaati dhiiftee irraan tana biraa du'aa jirtu tun ilmaan keessan ni beeytan gabaafameetu jira namni meeqaan gadu yooni fi fala hin godhanne ta'e kana caalaa ammallee namni du'uuf ta'a jechuudha kanaaf obboleen cobaati please waan community san keessa hojjetamaa jiru jala deemaa laalaati ummata kana akka isaan gara biyya waan takka isin irraan fedhan wanni isaan fedhan gabbu'anii biyya isaanii san arkachuudha biyya isaanii san irra miilaan dhaabbachuudha wanni isaan fedhan please obboleen cobaati kana irratti hojjedhaan isiniin jaa gamanumaan warri gartee keessattuu nuti warri Suudi Arabiyaadha wirtuu qabsoo ummata Oromooti yoo jenne ni mala dhugumatti gamoo himmin gargaaruutiinis tahee gaafa rakkoon takka jirtu adda dureedhaan warri irratti hirmaatu warra Suudi Arabiyaati arra garuu warri nama sagalee ta'uuf dhabe warra Suudi Arabiyaati wanni hundi ni dhufasi ni dhumasi garuu immoo arra warri gartee arra nuti silaa biyya jirru tana biyyummaa irru tanattu silaa carraa arkannee carraa hiriira ba'u carraa akkasii osoo arkannee arra community isaanii duratti bee namni bakka jirtan jechuu kan Ameerikaa bakka feetanillee jiraadha carraa hiriira ba'u yookaan immoo carraa ummata kanaaf sagalee ta'uu osoo qabdanuu usuun keessan hedduu keessan abaluu fi abaluu akkanaaf akkasii jennee waliin komannu hedduu takka isinitti aarree jirraa haa ta'uu hin dabarree ammallee waan dandeessaniin ummata kanaaf sagalee taaf ummanni kun akka biyya isaanii galu waan takkallee irraan fedhan wanni isaan fedhan biyya isaanii galanii faamilii isaaniitiin wal arguu qofa kana qofa irratti haa hojjennuun isiniin jaa haasaallee isinitti dheeressuu hin barbaadu laayivii seenuu waan hin dandeenyeef viidiyoo xiqqaa kan isiniif waraabuudhaaf murteesse jajjabaadhaa warri hidhaa keessa jirtan immoo abshiiraa waan dandeenyuun isin duuba jirra isiniin jannaa kanaan ala wanti walii goonu tokkolleen hin jiru du'aa isinii goonaa waan dandeenyuun isin bira dhaabbanna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.